Okay. Bismillah. Okay, so today we are going to see about the first unit of grade 10 chemistry, which is about introduction to organic compounds. So arantana yo rabbi fede chemistry kutaa kudhana farraafina boqonnaa tokkoffaa waa'ee introduction to organic chemistry juulalle jechuudha. Now let us come to see this introduction part. So before the beginnings of the 19th century, so jalqaba jaarraa kudha sagalaffaa kana duratti chemists classified compounds into two classes. So chemistonni compoundota bifa gurguddoo lamaan qodanii ilaaluu turan jechuudha. That means it can be either organic compounds or inorganic compounds. Haala kanaan bifa lamaan qodanii ilaaluu turan organic compoundotaa fi inorganic compoundota jechuudha. Garuu maal irratti hundaa'anii bifa kanaan qoduu danda'anii those derived from living things. Compoundonni living things yookaan plants and animals irra derived tokko warri derived ta'an they are classified as organic compounds. Bifa organic compoundotaatiin hiraman jechuudha. While haa ta'u malee those that came from mineral constituents of the earth or those which are found within a non-living things are classified as inorganic compounds. So haala kanaan argaminsa isaanii bakka isaan irraa argan source isaanii irraa hundaa'uudhaan organicotaa fi inorganicota jedhanii bakka lama qoodan jechuudha. So organic kana gisee jedhan maddi isaanii maal jedhanii yaadanii living organisms yookaan plantii fi animals irra jedhanii yaadan. Inorganic compoundota garuu isaan kun warreen akkanumatti lafa keessatti argaman yookaan they are found in a non-living things wantoota lubbu qabeeyyiin ta'in keessatti kanneen argaman jedhanii haala saniin qooduu turan jechuudha. Kun ammaan tana yaada jalqaba ture duraan before the beginnings of the 19th century yaada ture jechuudha. Yaada keemistoota kan jalqaba jaarraa kudha sagalaffaa dura tureeti jechuudha. Classificationin kun saniifuu walumaa galatti compoundonni bifa gurguddoo lamaan qoodaman jechuudha. Organicidhaa fi inorganic compound. Kun ammaan tana maal irratti hundaa'uudhaan source isaanii yookaan madda isaanii. Yoo maddi isaanii living organismota yookaan plant fi animal ta'e compoundin sun organicidha. Yoo maddi isaanii ammallee lafa keessatti akkanumatti argaman yookaan non living things wantoota lubbuun hin qabne irratti argaman yoo ta'e compoundin sun inorganic ta'a jechuudha haala kanaan. Now there is a theory which is called the life force theory. Theory tokko jira. Theory life force theory yookaan yeroo takka takka kan vital force theory jenneen yaamnu jechuudha. So according to this life force theory, akka life force theory kanaatti the only sources of organic compounds was nature itself. Bakki takkittiin organic compoundota irraa argannu nature irra yookaan living organism irra yookaan plants and animals qofa jee yaadu jechuudha. Bakki takkittiin organic compoundota kanneen irraa argannu isa qofa jaa life force theory living organisms yookaan nature itself yookaan walumaa gala maali plantidhaa fi animalii qofa irraa arganne jeeti yaadu jechuudha. So it was thought that it is impossible to synthesize them inside the laboratory. Akka yaada life force theory kanaatti maali organic compoundota laboratory keessa qopheessuun tasumaa hin danda'amuu jedhamee yaadamu. Kana jechuun it is impossible to prepare. Maddi takkittiin isaan irraa argannu eessarraa from the nature itself. Nature qofa irraa arganna yookaan plantidhaa fi animalii qofa irraa arganna. Malee laboratory keessa tasumaa qopheessuun hin danda'amu. Eenyu akkana jiru life force theory kana jechuudha yookaan vital force theory kana jechuudha. So the belief in the life force theory yaanni life force theory kanatti amanu continued itti fufuu danda'ee jira until hanga yoomitti itti fufe hanga